Tarsimo misomada o ilmanaya Kande mote pisha Dukko sadapaya Dabata basise Jiru borufaya Imana dalota Abdi oromia Kia Ridwan Jamal Jedama Bulchaa Bulchiis Aanaa Jajuu fi walitti qabaa boordii waldaa bilisummaa Oromiyaa Aanaa Jajuuti. Imalli bu'uura argatan gochuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Dabalataan ganoota baadiyyaa armaan dura bishaan dhugaatii arganne bishaan dhugaatii galchuu keessatti gahee guddaa waldaa taphateedha. Haadholii rakkannee tajaajila da'umsaa ambulaansii akka argatan akka aanaa keenyatti ambulaansii bituudhaan deeggarsa gahaa aanaa keenyaaf godhaa waldaa jirudha. Akkasumas immoo barnoota irratti akka aanaa keenyaatti mana barumsaa addaa kutaa 7-8 baruudhaan barattoota qabxii olaanaa wanneen barnootaa keessatti qabxii olaanaa fidan achi keessatti simachuudhaan barsiisota jajjabaan barsiisota beekumsa qabaniin akka achitti baratan wajjin bal'aan waldaa misooma Oromiyaatiin hojjetame bal'aan kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaa tuquu fi hojii tajaajila lammummaatiin deeggarsa kutaalee hawaasa adda addaatiin yeroo adda addaatti harqalee gargaaruudhaan barattootaaf dabtara adda addaa bituudhaan hojii tajaajila lammummaa adda addaa keessatti hirmaannaan waldaa misooma Oromiyaa aanaa keenyatti godhaa ture olaanaadha. Ammas waldaa misooma Oromiyaa imala isaatti fufee jira. Akka aanaa keenyaatti gamoo waldaa misooma Oromiyaa fi ijaarratee jira. Magaalaa Biyya keessatti ijaarratee jira. Gamoon kun kutaa mana qorichaa ni qaba. Mana kitaabaa ni qaba. Akkasumas tajaajila adda addaa immoo gamoon sadarkaa isaa eeggatee magaalaa Biyyaatti ijaaramee eebbaaf qophaa'ee jira. Waliigala waldaa misooma Oromiyaa tokkummaa uummataa fiduu keessatti akka aanaa keenyatti tokkummaan uummataa akka cimu gahee guddaa taphatee jira. Waliigalatti misoomsonni waldaa misooma Oromiyaa sadarkaa baadiyyaa jirtan sadarkaa magaalaa jirtan hojjettoonni mootummaa akkasumas immoo qonnaan bulaan dargaggeessi daldalaan dhaabbileen garaagaraa waldaa misooma Oromiyaa gumaachuudhaan gahee guddaa warra taphatan galata guddaa isin galchaa. Gara fuuldurallee imala waldaa misooma Oromiyaa jalqabe kam akka aanaa keenyaatti waan mallaqaan gumaachuu gochuu qabu dabaluun irra jiraata. Akkasumas immoo hojiiwwan waldaa misooma Oromiyaa hojjetu kan deeggaruudhaan cinaa dhaabachuudhaan beekumsaan mallaqaan dandeettiidhaan waldicha deeggarree kaayyoo waldichi dhaabateef galmaan gahuudhaaf gahee akka taphannu ergaa kiyyan dabarsaa baga guyyaa kanaan geettan baga gammaddan. Zarii Wagaayyoon jedhama. Itti gaafatamaa siyaasaa waajjira paartii damee aanaa Jajuuti. Waldaa misooma Oromiyaa waldaa akka naannoo keenyatti rakkoo uummanni keenya qabu irratti hundaa'uudhaan waldaa dhaabateedha. Keessattuu naannoo waldaa keessatti rakkooleen gurguddoon kan sadarkaa naannoo keenyatti jiran uummata keenya keessattuu hojii barnootaa, hojii fayyaa, hojii qonna irratti jiru caalmaatti gahee olaanaa taphachuudhaaf waldaa dhaabateedha. Qabatama aanaa keenyatti yookaas waldaa misooma Oromiyaa waan baay'ee nuuf hojjeteera. Dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa mana barumsaatti olaantu mana barumsaa waama'oo bultii sadarkaa aanaa keenyatti jiru ijoollee barattoota ciccimoo ta'an taalantii isaanii caalmaatti mul'isuu danda'an barsiisota gahumsa qabanii beekumsa guddaa argachuu akka danda'an waldaan kun gahee olaanaa taphachuu danda'eera. Manni barumsaatis faasiliitiiwwan adda addaa guutuudhaan barattoonni akkaataa barbaadameen beekumsa akka argatan gahee olaanaa nuuf taphateera jechuudha. Qabatamuma yoo ilaallu gama fayyaatiin du'aatii haadholee hambisuudhaaf keessattuu sadarkaa waajjira fayyaatti ambulaansii lama waldaa misooma Oromiyaatu aanaa kanaaf gumaachee jechuudha. Kun jechuun ergama waliigalaa kaayyoo waliigalaa dhaabbatichi waldaa misooma Oromiyaa dhaabbateef keessaa fayyadamtoota akka aanaatti ta'uu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ammallee sadarkaa waajjirichi keessattuu koominitii faarmaasii fi tajaajila adda addaadhaaf biiroolee ooluu danda'an aanaa keenya keessatti ijaaree uummanni keenya waan baase keessattuu diinagdeedhaan akka guddan
waldaan kun gahee olaanaa taphateera jechuudha. Kanaaf waldaan misooma Oromiyaa waldaa nuti jaalannee uummata keenyaaf diinagdee isaanii akka guddisan rakkoolee duratti gurguddoo jedhe sana keessaa akka bahan gahee olaanaa taphachuudhaan uummanni waan walitti qabatamaan immoo akkanatti yoo arge ani akka kootti maqaa uummata aanaa keenyaa keessattuu waajjira keenyaatiin gammachuu guddaatiin itti dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf akkanatti hojjetanii keessattuu qaqqabummaa uummata keenya irratti gahee olaanaa taphachaa waan jiruuf waan gaariitu hojjetamaa jira waan jedhu kanan kaasuu barbaada. Kana qofa osoo hin ta'in barattoonni ta'ee sadarkaa waajjira barnootaatti waan isaan barbaachisu sadarkaa mana barumsaatti guuttachuu, iddoowwan hanqina qabutti ilaaluun, toorawwan hojjetamuu qabutti barsiisota ga'umsa qaban akka hojjetamu gahee olaanaa waan taphateef ani eebbi keessattuu waajjirri kun akkanatti miidhagee ilaaluun fakkeenyummaa aanaa keenyaa fakkeenyummaa magaalaa keenyaa kan ibsu qulqullummaan itti ijaarames waan gaarii ta'uusaa ibsuun barbaada. Waamaa'oon misooma gurguddaa aanaa kana keessatti fidee jira. Jalqabarraa jalqabee hawaasaa tajaajila hawaasaa guutuu kennaa kan turee fi keessattuu toora baadiyyaatti uummata baadiyyaa jiraatuuf bishaan dhugaatiin akka wal ga'u carraa guddaa banee uummanni illee carraa kanaan bishaan dhugaatii qulqulluu akka argatu ta'ee jira. Lammaffaa irratti haadholiin keenya deessuun ambulaansii fayyadamanii ambulaansiin bitamee fi tajaajila hawaasa keenyaa haadholii keenyaa guddaa kennaa turee jira jechuudha. Keessattuu kanaan dura hanqina ambulaansiitiin haadholiin keenyaa dararamaa turte, lubbuun haadholii keenyaa bahaa ture. Waamaa'oon garuu wal duraa duuban rakkoowwan kan furee jira. Rakkoo kan ambulaansii bitee ambulaansii aanaa kana keessatti bitee tajaajilli haadholii keenyaa akka argatu taasisaa turee jira jechuudha. Kanaaf bara kana immoo of danda'ee uummanni keenyallee faayidaa waamaa'oon qabu guututti baratee uummataaf akka dhaabatetti beekamee hawaasni kamiyyuu beekee cinaa dhaabatee tumsaa turee jira. Tumsa isaatiinis immoo sadarkaa ganatti waajjira ofii dhaabatee waajjira ofii qofa osoo hin taane tajaajilli hawaasaa san cinaattis akka galma ga'uuf mana qoricha hawaasaa kan of keessaa qabu waajjira ofitti dabalee tajaajila garaagaraatiif kan oolu hawaasaatiif kan oolu hedduu kennee jira jechuudha. Kanaaf sadarkaa kana ga'uun isaa immoo hawaasni aanaa kanaa marri isaa gammachuu guutuu qaba jedhee amanaa jechuudha. Kana caala deemas kana caala faayidaa hawaasaatiif tumsa guddaa godhe waan ta'eef waamaa'oon kana caala guddatee itti fufa jedhee abdii qaba. Kan biraa barattoota qacalee ta'an barattoota barnoota isaaniitiin ciccimoo ta'an mana barumsaa bultii addaa mana barumsaa ijaareet akkasitti uummata kana fayyadaa jira jechuudha. Dhaloota qaroo keessatti illee gahee olaanaa taphachaa kan jirudha waamaa'oon yeroo kanatti. Jenereeshiniin kun immoo abdii biyya kanaa kan ta'utu bakka tokkotti dhufee mana barumsaa bultii addaa jedhamee akkasitti tajaajila kennaa jira jechuudha. Kanaaf kanaan alas hawaasa kana keessa rakkoo hawaasaa kana furuu keessatti gahee olaanaa taphata jedhee amanaa taphachaaf jira waan ta'eef waamaa'oon sadarkaa kana gahuu isaatti baay'ee nuti toleera baay'ee gammanneerra waan jiru yaada qaba. Keessatti qabu san gaafa gamuu kana arge wanni achitti buufadhe sun waan akkana bareedaa ijaaree jira. Wanni achitti buufadhu saniin immoo wanni gaariin naa hojjetamaa jira jedhee haalli uummanni keenyallee abdii irratti fudhataa jiru kan jiru ta'uu fi gamoo kunis amma eebba faallee itti qophaa'aa jiru kan jiru ta'uu isaati. Kana malees gamoo kun haga ijaaramu calqaba irraa jalqabee nus akka mana mariitti dhugaa dubbachuudhaaf
haalli inni itti ijaarame jalqabbii bu'uura irraa jalqabee haga xumuraatiitti haalli itti hordofaa turee fi gamoo nama biraatii ijaaramu yoo ta'e keenya jennee akkasitti hanqinni jirus kanatti sirreeffadha jennee haalli hordofaa ilaalaa ganama galgala gamoon kun karaa istaandaardii isaa eegatee fi tajaajila hawaasa kennuu danda'uun akkaataa ittiin hordofaa turre jira. Ana akka walii galaatti uummanni Oromoo waamaa jalatti walitti dhufee waan xiqqoo walitti qabatee waan xiqqoo sanii immoo haalli waan guddaa hojjetaa jiru kan jiruu fi fuuldurallee abdii guddaa kan irraa qabnu ta'uu kana. Biraa dhugaa dubbachuudhaaf hojii akkatti hojjetame kana hojjetaan mootummaa jiru hundi isaa dhugaa dubbachuudhaaf mindaa isaa irraa mindaa isaatirraa muree waamamuu kana deeggaraa ture kan jiru ta'uu isaati. Hoggansi parsantii 2 hojjetaan parsantii 1 seektaraan hundi itti amanee waamamuu kiyya hojiin hojjechiisuu tajaajila uummataatiif oola jedhee dursa hojjetaa fi hoggansi itti amanee wanneen walitti qabaa ture jira. Kan biras gad darbanii baadiyyaatti illee yoo bu'u baadiyyaatti illee akkasumatti hawaasni keenya akka gibira lafaa lafti kiyya jedhee gibira waggaa waggaan itti kafalu waama'uunis kiyya jedhee jechuudha. Oduu addaan hin kutin mallaqa guddaa haalli itti walitti qabaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Kun immoo waamaa walii jennu waama'uun kun kan uummataati kan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo waan isaan walitti qabatee waan gaariin ittiin hojjechaa jira. Kanaaf uummanni keenyas hojjetaan keenyas qaamni as keessatti gahee qabu hundi galata qaba. Galata kana immoo gaafa eebbaa isaaniillee karaa uummata kana bira gahuu danda'uun yoo danda'ame hoggansi gandarra feesitti kan irratti ni hirmaata. Galata qabanii galata isaanii galchuu ni dirqama waan ta'eef jajjabeeffamanii daran immoo hojii naannoo kanatti hojjetamu kan uummata keenya amansiisu waan achi uummanni sassaabuun san immoo hojii hojjetameen kana gamoo ijaarame kana sirriitti hubachiisuu fi hamilee fi sa'inaan uummanni naannoo kanarratti duuba akka hin jennee fi ammas walii galuu akka qabuu fi kun immoo kan gochuun kan ijaaruun biyya kana ol ka'iinsa biyya kana keessatti illee gahee akka qabu jechuudha. Guddinni biyya kana keessatti illee gahee akka qabu. Uummanni Oromoo sadarkaa inni irra gahee kanallee uummanni keenya hubachiisa. Galata guddaa isaatiif galchuu qabnaa hojii kana kaasu. Waamawwan keenya dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa kanarra kan ga'e waajjira hin qabaatiin oduu hedduu haala mijaa'aa hojii hojjetu hin qabaatiin hidhi uummata keessa jiruu fi hoggansa keessa jiru walitti qabamee gamoon kunis ijaaramee jira. Ga'een waamawwan akka biyyaatti taphates akkuma aanaa keenyatti taphatee guddaadha dhugaa dubbachuudha. Dursas kaasee jira fayyadatu hojii bal'aa hojjetanii jiru manni barnoota keessatti hojii bal'aa hojjetanii jiru. Oduu hojii kana uummataan tajaajila kennaa jiran immoo gamoon akkana jiru bareedaan kun kan uummata aanaa keenyaa fakkaatu jechuudha. Kan uummata aanaa keenyatii fi hawaasa keenya fakkaatu ijaaramuun isaa waan nama gammachiisuu fi waan namatti tolu. Kanaaf uummanni aanaa keenyas dhalattoonni aanaa keenyas kan biyya keessa jiranis kan biyya alaa jiranis eebba gamoo kana ga'uu keenyaaf nus gammannee jirra. Isinis bakka jirtanitti akka nu gammadanii fi nu cinaan dhaabbattan akka nama uummata bakka bu'ee tokkotti ergaa qooda barfachuu barbaada. Galatuma. Ayyee galatuma. Muhammad Jamal jedhama. Hoogganaa waajjira nagaa fi bishaan jechuuti. Waldaan misooma Oromiyaa waggaa 30 darbe keessatti seenaan hojjetee bal'aadha jechuudha. Akka guutuu Oromiyaatti hayyoota baay'ee jijjiirama guddaa fiduu danda'an kan biqilcheedha. Waldaan misooma Oromiyaa qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya qeerroo qabeenya dargaggoota Oromoo hawaasa qotee bulaa Oromooti. Maallaqa isaanii guuranii waajjira ijaaranii bakka immoo waldaa kana cinaa kan dhaabamu ta'a jechuudha. Uummanni keenya bu'aa isaallee barateera. Bakka namoonni biyya jijjiiruu danda'atti bocaman qaaman biyya jijjiiran ta'uu hubannee nageenya. Hundi keenya gahee garaagaraa kan qabu barsiisonni, barattoonni, qotee bulaan, hojjetaan waajjiroota kanaa abbootiin qabeenyaa, bulchoonni gandaa hundi isaatu gamoo kana ijaarratti gahee isaanii bahanii jiru. Baga jala bultii eebba gamoo aanaa jedhuutiin isin gahee jedha. Misooma Oromiyaa damee aanaa jedhu haala kanaan hojjetamuun isaa iddoo tokko waan nama dinqisiisu warri waldaa kana bakka bu'ee asitti hojii bareedaa hojii miidhagaa kanaa hojjetellee hedduu waan gaarii hojjeta waan ta'eef gama fuulduraattillee hojii itti fufaa waan ta'eef nutilleen akka waajjira tokkotti akka waajjira abbaa alangaa aanaa jechuutti deeggarsa waan dandeenyuun kan isin hojii jiru ta'uu
isin beeksisa. Durataa waldaa barsiisota aanaa Jajuuti. As gara kana kan dhufe ijaarsa galma kanaa yookaan immoo mana kanaa waldaa misooma Oromiyaa kan ilaaluudhaaf gara kana dhufne. Kanaaf immoo namni illee kana ilaale asitti tajaajila fayyaatu jira, asitti immoo tajaajila hooggansa garaagaraatu jira. Biiroo kunillee kutaa baay'ee qaba, waan baay'ee nama gammachiisu. Piroojeektiin kun immoo yeroo gabaabaa keessatti eegalame, piroojeektii yeroo gabaabaa keessatti xumurame. Kanaafuu yeroo ammaa kana jalqabuus hin beekna, xumuruus hin beekna yaadni jedhu hojiirra ooleera. Kanaaf baay'ee guddaan gammadee baay'ee guddaatti baga nagaan nu dhuftan, baga nagaan wal agarre. Guyyaan har'aa kuni aanaa Jajuudhaaf, aanaa keenyaaf adda. Wanni guyyaan har'aa kun aanaa Jajuudhaaf adda jedhuu fi waldaa misooma Oromiyaa osoo ufii waajjira hin ijaaratin, osoo ufii teessoo isaa hin sirreeffatin, dursa ummata ofiitii bishaan galchaa ture. Dursa ummata ofiitii mana barumsaa addaa kutaa 7-8 deeggarsa godhaa ture. Dursa deettuuf ambulaansii bitaa ture. Barattoonni qabxii guddaa qaban, cimina qaban, ga'umsa qaban, barsoota cimina qabaniin akka barataniif. Wamo is the hope of our country. Wamo is the hope of our country. Kongiraa kan arganne baga gammadani baga waliin gammanne eebba galma keenyaa baga irra qaqqabne. Bakkalcha guddicha Oromiyaa keessaa mul'atee kan dhufe bakki akka addeessaa biyyaaf kan rakkatu ba'aa biyyaa baate guddina lammiitiif waliif gadi kaate mul'ata gurguddaa fuuldura kaawwate waldaa Oromiyaa dugda irratti baate waldaa Oromiyaa dugda isaatti baate. Summoning the Corona State Ugamo, the organization works for Oromo, do you know the orders plan? It is care of God, mind of human, body objective of its rise to become generation as they be wise, to become generation as they be wise. Hojiiwwan waldaa misooma Oromiyaa raawwiiwwan fakkeenya utubaawwan biyyaa fuulduratti oofuuf dachee Oromiyaa fuulduratti oofuuf biyyattii Oromiyaa ijaaruudhaaf jecha dhaloota utubee biyya kana ijaaru duratti sochoosuuf waliif gargaaru kana galmi waldaan baatee socho'aaru. Waamoo qabaachuu nuti dhaloonni irraa dhaabbata guddicha abbaa damee bal'aa gammachuu guddaadha hedduu qabna jaarraa. Tokko kanan dhifne hundumaa hammata diinagdee jedhamu ammas waan barnoota naamusa dagaaguu godhuu tattaafata gadaa deemuudhaaf irratti hojjeta dhuguma galmisaa hedduudha ulfaata dhuguma galmisaa hedduudha ulfaata. Mul'ataatiin jira bu'aa waldichaati seenaa bara darbee mana barumsa addaatti qaaliin bashirfaa bara bu'aa isaati qaaliin bashirfaatti bara bu'aa isaati. Biyya kana dhaala kanaaf hojiin isaa waan hundumaa caala kanaaf hojiin isaa waan hundumaa caala. Order as this blessing is continuous in the world. All of you have seen the order spirit. Wamo is the hope of our country. Wamo is the hope of our country. Galatoma. Atum sin wamo abarsif nukomo. Sena kaba wamo nutum defate. Rakko asumma hidda fagefate. Wamo tu bukkise itti karolfate. Wamo tu bukkise itti karolfate. Bishaan nuu baase gabbisuudhaan madda lammii nu barsiise geessee bultii addaa galii fooyyeffatee cabsee birookaasii haadholii kunuunse bituun ambulaansii kan lammi irraan guune waamoodha ameessi kan lammi irraan guune waamoodha ameessi. Hojjetaa mootummaa jiraataa magaalaa abbootii qabeenyaa hawaasa daldalaa misooma Oromoo kana nuu qeebalaa cinaa haa dhaabbannu ganamaa galgala cinaa haa dhaabbannu ganamaa galgala. Kan ummata keenyaaf kan biyyaa qabeenyi arbooyyee madaala gamoo babbareedni haa tumsinu waamoo haa barsiifnu qomoo haa ijaarru gamoo haa barsiifnu qomoo haa ijaarru gamoo. Abbaan biyyaa barbaada abbichi aangoo olaanaa abbaan mootummaa tiisisaa kan nuuf kenne amaanaa. Hojii guddaaf nu eeggata, kabaajee haa tajaajilu,
fi dambiin qajeelu naamusaa fi miira gaarii sammuu fi harka yabaala misoomaa hiree keenya boruu ol qabaa utubaa waldaa hadee garuu rakkoo hawaasni nagdee hundeerraa burruu Oromiyaa boruu har'aa ijaarru gurmuu irree sabaa hirkoo obbolummaa utubaa dinagdee furmaata harkattummaa xumbuura doofummaa bu'uura qaroomaa akeeka eegaree galmisaa misoomaa akeeka eegaree galmisaa misoomaa akeeka eegaree galmisaa misoomaa. Tarsiimoo misoomaa